Odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoo fi qaroominatu dhiyaata. teeknoo. Tashaalee wanti hafee jiraate gaafii. Okay, baay'ee ulfaadha, baay'ee namatti tola. Akka kanatti hin dhaga'ama miti? Dhaga'aa jira. Tole. Akka kanatti abdiisaa si argachuudhaafi ana qofa odoo hin taane guutummaa biyyattiitti nuti siin boonna baay'ee nama jabaa keenya inniiti si abdanna. Kanaaf gaaffiidha jedhee wantan kaasuu barbaadu waan na muraasa akkuma amma kaastee viidiyoon daawunlood ta'uun sirriidha, rakkisaadha. Maaliif sooshaal miidiyaa adda garaa irratti yoo gallakkifame qulqullummaama yookaan kwaalitii hin balleessa jaateef inni kun sirriidha. Gaaffii jalqaba gaafatame sana irratti deebiitiin nuuf laattee irra deebinee akka ilaalluuf akka daawwannuuf haala isinii mijeessina jettee baay'ee ulfaadhu, namatti tola. Biyya kana keessatti garuu baay'ee dadhabneerra. Namni hedduun hunuma waa yaadaa garuu milkaa'inni isaa baay'ee ulfaataadha. Karaa galii muraasallee haa ta'u yooma ittiin of jijjiiruun yookaan ittiin sooromuun illee hin cimatee namni haga ta'e waamatee ittiin hawaasaa cuqqaallachuuf hin barbaachisa jaatee fi gaaffiin kun akka naaf hubatamu wanta hin barbaadu biyya kana keessatti namoonni hedduun hojii onlaayinii nu hojjisiisanii dadhabnee hojjennee ijaatti jaamnee maal jennee milkaa'inni isaa haga kana miti. Piroojeektii garaagaraa wajjinillee wal isin barsiifnedhanii namoonni baay'een nu goomsanii baay'ee itti dadhabne jaateef adaraa kanas yaada keessaa nuuf galchaa waama haguma danda'ame isinirraa waa baruu waa hubachuu barbaanna jaateef adaraa keessaan isin haa galu waan onlaayinii hojjetamu kana. Inni biraan egaa haalumaan itti deemnee wantoota jiru waliin hin barannaa, isinirraa isin baranna isin dhaggeeffanna jaateef kallattii onlaayinii galiimti muraasa ittiin argamu kunillee kallattiin isaa xiyyeeffannoo isaa gaa isintu beeka jaateef hunduma keenya rabbi nu haa gargaaru. Gaaffii biraan qabu. Ayyee ulfaadhaa galatoomaan jedha. Hin dhagama? Wanti eegaltan baay'ee hedduu namatti tola. Yaa'u teekinooloojiidhaan uummanni keenya baay'ee duuba jira. Akka sabatti illee duuba jirra. Akkuma amma tashaalan asii kaase waan kana yaalaatiin hin turre akkanuma namoota hedduudhaan illee guyyoomnee yeroo itti maallaqa guddaa nyaatamaa turretu ture. Haa ta'u amma gama keessan kannaan akka milkoofna abdiidhaan qaba. Odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoo fi qaroominatu dhiyaata. teeknoo. Addunyaan saffisa guddaa teekinooloojiin saffisa guddaadhaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaa jira. Gaafa jennu saffisa guddaadhaan addunyaan erga gara fuulduraatti tarkaanfataa jiraatte yeroo ammaatitti saffisa kana keessatti maaltu jira? Faayidaa fi miidhaan illee jira jechuudha. Faayidaa fi miidhaa kana hawaasni keenya hubatee miidhaa irraa of eeguu, faayidaa irraa immoo fayyadamuu. Keessattuu immoo yeroo amma yeroo hojii rakkisaa ta'ee hojiin dhabamee maal jedhamutti yeroo intarneeta irra taa'ee namni mana ofii taa'ee foddaa kompiitara isaatiin yookiin moobaayila isaatiin galii gurguddaa argataa jiru kanatti dargaggeessi keenya kan hojiin hin jiru jedhu kun, dargaggeessi nuti hojii hin qabnu jedhu kun, dargaggeessi immoo jireenya isaa quufee hin nyaatin kun humna isaa qabu, dandeettii isaa qabu, invest irra godheeti irraa fayyadamuu akka danda'u qabu waan dirqama akka sabaatti akka ilma obboleessatti nurraa eegamullee akka sabaatti illee hawaasa tajaajilleeti lafa tanarraa darbine jennee waan himachuu dandeenyu illee gochuuf itti deemna jechuudha. So ammatti xiyyeeffannaa hayyuu akkaadaamii waa lama jechuudha. Tokkoffaa wantoonni yeroo ammaa hawaasni keenya rakkoo ikoonoomii qabaa kana hundi keenya hin beekna jechuudha. Rakkoo ikoonoomii qabu kana maaliif wal qarqaaruu dandeenya? Carraa jiru walitti agarsiisuudhaan wal qabsiisuu dandeenya. Carraa jiru akkamitti walitti agarsiifna gaafa jennu carraa jiru irraa fayyadamuu fi carraan jiru karaa teekinooloojiitiin dhaabbilee hedduutu yeroo ammaa hojii namaaf kennee namaaf kafalaa jedhama. Dhaabbileen maqaa akkasiitiin sobanillee hedduutu jira. Nama hedduu
irraa nyaachuu jira, nama hedduu irraa saamuu jira, nama hedduutu sobamee mallaqa illee dhabu jira jechuudha. Tokkoffaa hubannoo kanallee walii uumna jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo ammaa dhaabbileen garaagaraa addunyaa irra jiran yoo xiqqaate dhaabbilee 250 oltu yeroo hojii namaa kennee namaaf kafala. Kan ofii kan kooti beekuu fi kan hiriyyoonni kan koorraa fayyadaman jechuudha. Dhaabbilee kana qabatamaa wal barsiisuu qofa odoo hin taane dhaabbileen sirrii ta'aniif sirrii hin taane akkamitti amma fakkeenya har'a nama 20 wayii jira. Namni 20 wayii kun dhaabbileen sirrii ta'anii fi sirrii hin taane akkamitti nama irraa akkamitti nama saamu akkamitti nama saamaa yookiin nama hatu hakiingii waan jedhamuuf cyber security fa'aa jira sanni hubannoo yoo walii kennine jenne namoonni of eeggachuu danda'anii namoonni haganaa yoo of eeggatu eegalee jedhe naannoo isaatitti namoota naannoo isaa jiru of eegaati adeemsisanii jijjiirama fiduu dandeenya waan ta'eef jechuudha. OICT irratti OICT solution eegtanii yeroo dheeraadhaaf hubannoo teekinooloojii kennaa turre guyyaa guyyaadhaan paaswordiin nu jalaa hatamee feesbuukiin nu jalaa fudhatamee feesbuukii hordoftoota 200,000 500,000 qabu nu jalaa butamee nu qarqaara gaaffii dhufu isinitti himuu dandeenyu jechuudha. Hawaasni keenya sadarkaa akkaawuntii ofiitu maneej gochuu hin jenne waan ta'eef kanaafuu hayyuu akkaadaamiin hubannoo teekinooloojii kophatti adda baaseeti garee tokko godhe jechuudha. Hubannoo teekinooloojii yoo jennu namoonni tokko tokko Basic computerii akka barsiifnutti fa namoonni hubatan jiru jechuudha. Basic computerii miti nuka barsiisuu deemnu jechuudha. Basic computer yoo jedhamu qaamota kompiitaraa fa caccabaa kompiitaraa walitti suphuu maal agarsiisuu miti ka deemnu nuti jechuudha. Teekinooloojii keessatti teekinooloojii yeroo ammaa saffisa akkamiitiin guddachaa jira. Cyber security addunyaa irraa akkam sodaachisaa jira. Cyber security irraa hawaasa keenya of dabalatee maatii keenya akkam eeguu dandeenya. Intarneetni faayidaa inni qabatee dhufe maali? Digital marketingiin, e-commercein yeroo ammaa addunyaa saffisa kamiin sochoosaa jiru. Waa'ee faayidaa teekinooloojii keessatti kan hubannu ta'a jechuudha. Inni paartii B yookiin garee B ammoo dhaabbileen 250 oltu jira isiniin jedheera. Waliigalatti yoo dhaabbilee onlaayinii yeroo ammaa hojii namaaf kennaniitiin mallaqa namaaf kafalan yoo lakkoofne gara dhaabbilee 2,500 oliyyuu ta'u jechuudha. Dhaabbileen gurguddaa idil addunyaa jechuudha. Kan biyya keenya keessatti hojjetuu fi dhaabbilee haala sasalphaadhaan hojii sasalphaadhaan namaaf kafalan dhaabbilee 100 odoo wal barsiifneeti dhaabbilee 100 keessaa dhaabbilee hanga isiniif ta'uuf hanga ani dandeettii kan koo wajjin dhaabbilee kana dhaabbata kanatu deema kanatu naaf ta'a yoo jettanii isin keessaa filattaniiti namni haganaa keessaa hojii uummate yookiin immoo sa'aatii boqonnaa isaatitti waa shaqqalate akka wal qarqaarsaatti ilaallaa jechaadha. Taargetiin keenya biizinesiidhaan miti jennee yeroo hedduu kan haasofnuuf kanaaf jechuudha. Odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa muuxannoof qaroominatu dhiyaata. Teeknoo.